Ashama akkam jirtu hordoftoota Milkii Miidiyaa Neetwoork odeeffannoowwan gurguddaa guyyaa har'aatiif qindeeffanne isin biraan geenya. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa jiru haala gaarii deemaa jira. Odeeffannoo keenya kan biraadhaan haleellaa hidhattoota faannoon jiraattonni 3,000 ta'an naannoo Amaaraa Bureerraa gara naannoo Oromiyaa Amuruutti baqachuu isinitti himna. Odeeffannoo keenya kan itti aanuun sirreeffamtoonni mana hidhaa Maqalee guddicha keessaa miliquuf yaalan 4 ajjeefamuu kan isin dhageessisnu ta'a. An Baay'isaa Turaatii amma kallattiidhaan gara odeeffannoowwan keenyaatti isin ceesisa. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa magaalaa Daar es Salaamitti gaggeeffamaa jiru haala gaariin deemaa jiraachuu maddeen itti dhiyeenyaan hordofaa jiran himaniiru. Marii torban darbirraa kaasee bakka qondaalonni waraanaa olaanoo gama lamaanirraa irratti argamanitti gaggeeffamaa tureera. Akka maddeen mirkaneessanitti kaleessarraa kaasee ammoo aangawoonni mootummaa olaanoo lama marii kanatti makamanii jiru. Aangawoonni kunneenis gorsaa nageenyaa biyyoolessaa ministeera muummee Abiy Ahmed kan ta'e Ambaasaadder Redwaan Huseenii fi ministeera haqaa Geediyoon Ximootiyoos ta'uun barameera. Aangawoonni kunneen marii kanarratti argamuunis marichi haala gaariin deemaa jiraachuuf agarsiistuu ta'uu keessa beektonni dubbachaa jiru. Aangawoonni kunneen marii nagaa waggaa darbe mootummaa federaalaa fi TPLF Piriitooriyaatti gaggeesse irratti mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatanii turani. Marii guyyootaaf gaggeeffamaa tureen booda amma gara dhimmoota qabatamoo ta'an irratti dubbachuutti ce'aniiru jechuun barruun Addis Istaandard maddeen isaa wabeeffachuun gabaasee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ABO Waboo ibsa gabaabaa marii kana ilaalchisuun baaseen furmaata siyaasaa karaa nagaa hawwii saba keenyaa fi kabaja jaallan keenya wareegamanii dhugoomsuuf yoomiyyuu ni dhimmamna jechuun ABO Waboon marii nagaa kun akkuma xumurameen waan irra gahame ni ibsaa jedheera. ABO Waboon ibsa baase kanaan jiilli ajajaa olaanaa Marroo Dirribaa fi itti aanaa isaa Gammachuu Abbooyyeen durfamu marii nagaatiif Taanzaaniyaatti imaluu mirkaneessuun aangawoonni kunneen wayita marii kanaaf Oromiyaa adda waraanaa irraa gara bakka mariin itti gaggeeffamu deeman yeroo isaatti beeksisuun barbaachisaa ta'us nagaan dabarsuuf jecha yeroo isaatti hin himamne jedheera. Jiilli gaanfa Afrikaa ergama adda Ameerikaa Maayik Hamariin durfamu aangawoota olaanoo Igaad, Keeniyaa fi Noorweey waliin ta'uun qaamoleen lamaan walitti fiduun marii kanaaf haala mijeessaa fi gaggeessaa jiru. Gama waraana bilisummaa Oromootiin Kumsaa Dirribaa yookiis Jaal Marroo Dirribaa dabalatee ajajoonni waraanaa olaanoo shantu marii kanarratti hirmaachaa jiru. Qondaaltota waraanaa kanneeniin alattis namoonni gama dippiloomaasiin bakka bu'an 2 walumaa galatti namoonni 7 waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uudhaan maricharratti yoo hirmaatan gama mootummaa Itoophiyaatiinis qondaalota waraanaa buleeyyii dabalatee aangawoonni 7 hirmaachaa jiraachuu maddeen keenya mirkaneessaniiru. Aangawoota mootummaa federaalaa Itoophiyaan alatti mootummaa naannoo Oromiyaa irraas namoonni 2 marii nagaa kanarratti hirmaachaa jiraachuu maddeen mirkaneessanii jiru. Haaldureen marii marsaa lammaffaa kanaa torbanoota muraasa dura gaggeeffama akka ture kan himan maddeen kunneen ammatti sadarkaa mariin kun irratti argamu kan abdachiisuudha jiran. Qondaalonni mootummaa Itoophiyaa lamaan amma marii nagaa kanarratti makaman waliigaltee nagaa waggaa tokko dura mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti Afrikaa kibbaa Piriitooriyaatti mallatteeffamuun waraana Tigraayitti waggaa 2 ture dhaabsise irratti gama mootummaa federaalaatiin ga'ee bahataniin muuxannoo kanneen qabanidha. Marii marsaa tokkoffaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ji'a 6 dura achuma Taanzaaniyaa odola Zaanzibaaritti gaggeeffame irratti biyyoota amma ga'ee jaarsummaan taphataa jiran keessaa Ameerikaan sadarkaa ammaatiin hirmaannaa olaanaa taasisaa akka hin turre kan yaadatamu yoo ta'u, tibbana garuu dhimma marii nagaa kana cimsanii kan qaban fakkaatu jechuun maddeen keenya himanii jiru. Mariin miilanaa kun haala amma itti jiruun yoo itti fufe yeroo dhiyoo keessatti waliigalteen mallatteeffamuu akka danda'ullee abdii akka qaban maddeen kunneen mirkaneessanii jiru. Haleellaa hidhattoota faannoon jiraattonni 3,000 ta'an Bureerraa Amuruutti baqatan. Haleellaa hidhattoonni faannoon irratti raawwatan jedhaniin naannoo Amaaraa Buree irraa jiraattonni 3,000 ta'an laga Abbayyaa ce'uun naannoo Oromiyaatti baqatan. Jiraattonni lubbuu isaaniif sodaachuun baqachuu himan kun raayyaa ittisaa deeggartan jechuun hidhattooti haleellaa irraan ga'uu himanii jiru. Haleellaan kun kan sabarratti xiyyeeffate ta'uu simatan. Haleellaa kanaan lubbuun namoota hedduu akka darbee fi qabeenyi akka saamames dubbatanii jiru.
Jiraattota godina Goojjam lixaa aanaa Bureerraa buqqaan kana godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti simachaa akka jiran aanga'oonni himanii jiru. Waliigala nama 2894 aanaa keenya keessa ganda Jooj jedhamu gahanii jiru. Isa kana walitti qabnee deeggarsa gochaafii jirraa jedhan qondaalli aanaa Amuruu. Lakkoobsi buqqaatotaa kana caalaa dabaluun humna aanichaa ol ta'uu mala jedhanii aanga'oonni yaaddoo qaban ibsaniiru. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa dhimma kana quba akka hin qabnee fi si'achi akka hordofu obbo Imaan Abdul Fattaa himanii jiru. Adoolessa waggaa darbe eegalee hidhattoonni faannoo mirga uummata Amaaraaf dhaabbanni jiran naannoo Amaaraa keessatti humnoota mootummaa lolaa jiru. Naannichi koomaandi poostiidhaan bulaa kan jiru yoo ta'u, jiraattonni raayyaan ittisa biyyaa naannicha keessa socho'u akka hin qaqqabneef dubbachuun komii ibsanii jiru. Godina Goojjam lixaa aanaa Buree keessatti keessumaa gandoota lama Baqqoo Xaaboo fi Sontoma jedhamanitti dhalattoota Oromootu bal'inaan jiraataa jiru jiraattonni. Qonnaan bultootni aanaa Amuruutti baqatan kunneen faannoo warri jedhaman dhufanii nu duuka ta'aa jennaan dinnee jedhan. Kanumarraa kan ka'e akkuma jirrutti biyyarraa nu buqqisan jechuun himatanii jiru. Jiraataa ganda Baqqoo Xaaboo kan ta'an maanguddoon tokko maatiin kan koo bayeeraa namni 40tti siqu du'ee achitti hafe reeffa akkatti awwaalannu dhabnee ofii keenya gara Wallaggaatti baqannee dadhaboonni akkatti jalaa bahan dhabanii hafan akka isaan ta'an hin beeknu ganduma tokko guutuu qabeenya jiru duguggatanii kan hafe hin jiru. Siinoo yookiis konkolaataa fe'isaa galchanii makiinaatiin guurratanii tokko hin jiru jedhan. Jiraattonnii fi aangawaan gama aanaa Amuruutiin jiran haleellaa kana kan raawwate hidhattoota faannoo jedhaman ta'uu himanii jiru. Warra Haroo fi faannoo Quucci jedhamantu waliin ta'uun kana nurratti raawwate jedhan. Haroon ammoo Wallagga Bahaa jaladha. Bal'inaan dhalattoota Amaaraa haleellaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo baqachuun daatan ta'uu jiraattonni dubbatu. Dabaluunis hidhattootni faannoo wiirtuu isaanii achi godhachuu himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti faannoo Quuccii warri jedhaman achuma aanaa Buree keessa kan socho'anidha. Qabeenya saaman jedhanis magaalaa baadiyyaa Quucci jedhamanitti guuruu jedhan. Jiraattonni kunneen hidhattoonni faannoo jedhamanii of waaman kun lakkoobsi isaanii 200 hanga 300 gadi miti jedhu. Wallagga keessaa ari'anii jennaan walakkaan baqatanii nu bira taa'u. Amma immoo nutti ka'anii jedhu. Horii fixanii amma nama ajjeesutti ka'ani. Dabaluunis guyyaan waliin oolu gaafa dukkanaa'u horii oofu yookiin nama ajjeesuu jedhan. Kanaan dura hidhattoonni faannoo godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee tokko tokko keessatti haleellaa raawwataniin lubbuun hedduu darbuu jiraattonni aanga'oonnii fi koomishiniin mirgoota namoomaa ibsaa turani. Sirreeffamtoonni mana hidhaa Maqalee guddicha keessaa miliquuf yaalan 4 ajjeefaman. Naannoo Tigraayitti sirreeffamtoonni mana hidhaa guddicha magaalaa Maqaleetti argamu keessaa miliquuf yaalan 4 humnoota nageenyaatiin ajjeefamuu televezyiiniin naannichaa gabaase. Gaafa Sanbataa 8/8/2023 galgala keessaa sirreeffamtoonni 125 ta'an miseensa poolisii Abbaa Dabaree waardiyyaa turan reebuudhaan miliquudhaaf yaalii taasisanii akka turan gabaasni miidiyaa naannichaa himee jira. Mana hidhaa guddicha magaalichaa Maqalee zoon jedhamuun beekamutti waardiyyootaa fi hidhamtoota gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu miidiyaan hawaasaa gubbaatti qoodamaa ture. Gaafa Sanbataa galgala naannoo sa'aatii 11 walakkaa ta'utti poolisoota gara 20 ta'an irratti haleellaan banamuu fi karra gamoowwan cabsanii miliquudhaaf yaaliin taasifamee akka ture TV Tigraay qindeessaa mana sirreessaa Koomaandar Amaanu'eel Fissaa wabii godhachuun gabaasee jira. Sirreeffamtoonnis kutaa nyaannitti qophaa'u keessaa albee fudhachuudhaan poolisoota miidhaa qaqqabsiisuun miliquuf yaalanillee sirreeffamtoonni 112 kan ta'an to'annoo jala oolfamuun gabaafamee jira. Tarkaanfii sirreeffamtoonni akka hin miliqne gochuuf taasifameen lubbuun namoota 4 darbeera kan jedhan qindeessaan mana sirreessaa kana. Kana malees sirreeffamtoonni bilbila harkaas fudhatanii akka turan ibsameera. Hidhamtoota miliquudhaaf yaalii taasisaniiru jedhaman gidduutti walitti bu'iinsi guyyaa dilbataallee itti fufee akka ture TV'n naannichaa gabaaseera. Sirreeffamtoota miliquuf yaalan keessaa 112 deebisanii to'annaa jala oolfamuun isaanii ibsamullee kanneen miliqan jiraachuu ilaalchisee garuu wanti jedhame hin jiru. Sirreeffamtoonni kunneen akka hin miliqne gochuudhaaf yaalii taasifameen miseensota nageenyaa 4 irra miidhaa cimaan yoo irra ga'u 3 isaanii ammoo miidhaa salphaan irra ga'u buufatichi dabaluun gabaaseera.
Naannoo Tigraayitti waraana cimaa waggaa lamaaf geggeeffame hordofuun naannichatti bakkeewwan garaa garaatti gochaawwan yakkaa babal'achuun gabaafamaa jira. Saamichi hidhannoon deeggaramee fi gochaan ajjeechaa naannichatti sadarkaa yaaddessaa irra ga'uu maddeen keenya himanii jiru. Naannichatti pirezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaa baatiiwwan muraasa dura manneen hidhaa dhuunfaa mootummaan naannoo hin beekne dabalatee gochaan hannaa baay'achuu dubbatanii ture. Egaan hordoftoota keenya odeeffannoowwan guyyaarraaf isiniif qindeessine kan hanga ammaatti hordoftan ture qophii kan biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.